Ayyeen shawaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa kun guyyaa har'a kanas wanta isin fayyada jedheeti yaada isiniif qabadee dhufeetiin jira. Egaa wanti guyyaa har'a kana isiniif qabadeetti dhufe yeroo tokko tokko jechuudha namoonni osoo ofirratti hin beeksisini calloo jedhanii dhoksaadhaan kan viidiyoo nu waraaban ni jiru jechuudha. Uumaa waa tokko otoo ofirratti hin beeksisini akkamitti akka isaanii kaameraa nu waraabuutii danda'anii uumaa tokko irratti hin beekamu jechuudha. Waan ta'anii bilbila fayyadamaa jiran fakkaatanii jechuudha kan isaan nu waraabuutii danda'an. Kanaaf isa kana akkamitti akka godhame appilikeeshinii akkamii akka ta'e guyyaa har'a kana eeruu isiniif kennuudhaafan dhufe jechuudha hordoftootiyya. Ammaan dura yaadattu waan akkasii kana isin barsiiseetiin ture. Appilikeeshinicha guyyaa gaafa sanaas baay'ee tokko ajaa'iba kan ta'edha jechuudha. Guyyaa har'a kanas immoo aappii haaraan ba'ee jira jechuudha kan namoonni itti fayyadamaa jiranii osoo ofirratti hin beeksisini kan isaan ittiin nama waraaban jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kana immoo isiniif beeksisuun dirqama waan ta'eef egaa kun guyyaa har'a kana isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan appilikeeshinichi kun akkuma agartan iddoo kanarratti argama jechuudha. Isa kanadha. Aappii kanas laftiin isiniif kaa'etti jiru Telegram channel koo jalaa fi description box irraa ni argattu waan ta'eef hunda isaa jechuudha. Appilikeeshinii hundumaayyuu websaayitii koorraa ni argattu waan ta'eef salphaatti buufachuutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf amma osoo yeroon gubiin ni eegalla jechuudha. Egaan appilikeeshinichi kana jechuudha keessaa kan inni fakkaatu jalqaba gaafa bantanii wanti isin rakkisu waan addaa waan isin gaafatu tokko hin qabu bifa kanaatiin jechuudha kan inni hojjetu. Egaan addarraati viidiyoo qofaa miti jechuudha. Piikcharii kaasuu ni dandeessu, audio riikardii gochuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Osoo namni isin irratti hin beekini fakkeenyaaf meestii kun akka kanatti waraabaatiin jira garuu bakka hin barbaade jechuudha. Bakka hin barbaade deemee wanta hin barbaade nan hojjedhaa yoo hin barbaade geemii nan taphadhaa fiilmii hin barbaade nan ilaala garuu bakkeerraa garuu inni ofiisaa osoo hin beekamiin viidiyoo waraabaati jira jechuudha. Kanaaf isa jechuudha kan inni isinitti agarsiisu. Isa dura garuu siitingii sirreeffachuuti qabnu isinitti agarsiisa dhumarratti akkamitti akka hojjetuun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan siitingii sirreeffachuu qabnu kan jedhuu fi xiqqoo ishee harka mirgaatti akkana shartatti gootu jechuudha. Kun akkanatti garanatti ni dabartu. Iddoo kana keessatti sirreeffattu jechuudha. Wanta sirreessuuti qabdanii fakkeenyaaf harkaan akka inni eegalu gochuuti dandeessu milikkita kennitanii fi bilbila keessa raasuudhaan sheekii gochuudhaan bifa kanaatiin jechuudha. Akka inni hojjetu gochuuti ni dandeessu jechuudha. Kaameraan yeroo sana kan eegalu gochuu ni dandeessu. Inni kan biraan paawar batanii yookiin immoo kan ittiin bilbila keessan cuftanii bantan sana al lama yoo cuqaastan al tokko yoo cuqaastanii salphaatti akka inni ofiisaatiin eegalee viidiyoo waraabu gochuu suuraa kaasuu audio riikardii godhuu gochuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf as keessaatii amma fakkeenyaaf kana sirreeffachuuti barbaadan kan paawar batanii jechuudha. Si'a meeqatti akka inni eegalu kan ittiin godhatan kun iddoo kanarra cuqaasuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessa yoo cuqaastanii al sadii yoo paawar batanii tuqtanii ofiisaatiin viidiyoo riikardii gochuu ni jalqaba. Inni kan biraan weevii harkaan akka inni eegalu gochuu ni dandeessu kunooti jechuudha. Hanga barbaadan irra isintu kaa'ata jechuudha. Okay, ergi kana ta'e kaameraa jechuudha kan baakiis kan salfiis ni kaasa jechuudha. Gara booddaattis gara fiillafiitii kara duraattis jechuudha. Kunoo iddoo kanarraatti viidiyoo kaameraa kan jettu jirti jechuudha hordoftootiyya. Viidiyoo kaameraa kan jettu kana keessa innaa isin seentanii front kaameraa fi baak kaameraa isiniif fida kan barbaadanii waraabuutii dandeessu jechuudha. Egaan kana akka sirreeffataniin garatti dabartu jechuudha. Waraabuudhaaf yoo barbaadan baatanii kana cuqaasuudhaan akka inni eegalu gochuu dandeessu. Yoo barbaadanis immoo haala nama isinitti mee bilbila keessa raasuudhaan akkasumas immoo paawar batanii tuquudhaan akka inni eegalu gochuu dandeessu jechuudha. Amma haala hojii isaanii isinitti agarsiisa. Amman kunoo fakkeenyaaf viidiyoo waraabuudhaaf jechuudha. Kunooti akkana jechuudha. Kana tuqee keessaa beete jechuudha. Haala kanaatiin inni ofiisaatiin baakgiraawundii annaaf waraaba. Angaruu bakka hin barbaade deemee appilikeeshiniin barbaade fayyadamuuti viidiyoon barbaade yuutuubii irrallee deemee daawwachuuti nan danda'a jechuudha. Kun akkuma agartanii dhoksaadhaan namoonni wantoota barbaadan hojjechaa waan kan biraa fayyadaman fakkaachaa nu waraabuutii danda'u kan jedhuufan isinitti agarsiisa jechuudha hordoftootiyya. Egaan isa waraabne kana keessaa argana kan jedhuu fi kunoo gubbaa kanarra mallattoo tuqaa sadan kananii cuqaastu jechuudha. Achi booda kunootti kana keessaatti riikoordingis kan jettu kana keessa galtu jechuudha. Kunoo isa kanarra innaa kana keessa galtan kunootti as keessaa paaspoortii mataa isaallee itti godhachuutii dandeessu jechuudha. Paaspoortii itti gochuudhaaf kunootti kana tuquudhaan jechuudha. Kunoo gubbaa kanarra mallattoo tuqaa sadi jirti. Innaa kana tuqaastanii siit paaspoortii kan jedhu jirti. Achi booda kanatti paaspoortii gootanii illee dhoksuutii dandeessu jechuudha hordoftootiyyaa. Kunootti egaan haala kanaatiin hojjeta jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana akkuma sila Telegram channel koorraa fi akkasumas immoo websaayitii koorraa ni argattu waan ta'eef description box yookiin immoo barreeffama viidiyoo kanarra cuqaasuudhaan salphaatti buufachuutii dandeessu isin jedha. Egaan viidiyoo kan biraan deemnee gargaarutti immoo nagaannaaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Bye bye.